kana qaraan kana fakkaata. Bishaanis asumaan deema, galaannis asumaan deema, namnis asumaan deemanii wallaahi waan ajaa'ibaati mee walumaan haa daawwannu karaa kana. Tanaa komii hawaasni kaasa jira sharshee gootanii bakka bulchiinsa biraan geessanii asumaaniin hojaa fi jaalalaanis hin gaafanna. Walumaan haa daawwannu nu wajjin turaa jireen jira. Egaa rakkoo karaa qofaa miti rakkoon as keessa jirtu rakkoo hedduudha. Hawaasni asii kun jireenyi isaanii kan isaan itti jiraatan sababa bishaan dhabaatiin dhagaa cabsaniiti dhagaa qoranii kan isaan bulanii. Bishaan dachii ni qaban bishaan kana sababa bishaan dhabuutiin rooba gannaa bishaadhaan fayyadamanii waan ta'eef jecha rooba gannaa san eeganii amatarraa gizee takka yoo roobes yoo roobuu baates itti facaafatanii jiraatan. Hasanaan alaa akkana dhagaa cabsuudhaan amma namaatu kana ure gaara kana hundaa'u itti ol deemuun hedduu ulfaata ol bahuun hedduu ulfaata kana kana namaa keessaa cabsee dhagaa baasaa jechuudha. Kana waan taateef mee irra geenyeetu malaalla waliin foota. Oh, foto. Kilaastara waayil kana jala jiraatu kana keessaa jalloon bal'inaatii fi araddaan jalloo bal'inaatii fi labooda mirgaa hedduu rakkoo keessaafuu rakkoo bishaaniitiin hedduu rakkatoodha. Rakkoon isaanii rakkoo wal fakkaataadha. Isaanis bishaan dhugan hin qaban. Akkasuma mee walumaan ilaalla. Dhagaa cabsuudha. Akkanatti namni qoraan fuudhee karaa dheeraa kan jiru deemee lafa karaa magaalaa deemee gurgurata. Aye, nagami? Fayyaadha? Sa. Era hana fi fichi du fan. Akasan laga sai saya dusne. Karaa makiinaati. Attirraan dusne fi karaa dheeraa. Bulchiinsi agaree kananii amma ni ilaala jee dhufe. Akkamiin lama isaan dhufee ilaalaa yoo miidhaman. Amsa inni dhufee jechuudha keenya karaa tana dura laaleetuma galeen seenini. Laaleetuma galee. Sagantaa keessa galcheetuma jira moo? Sangaawwan ganaa waliin deebii harkannu ta'a. Itti ammaa rakkoo hawaasaa kana viidiyoodhaan qarrasne isaanii fi qaama dhimmi ilaallatuun gahuudhaa fi tattaaffii godhaa jirra hanga danda'ametti.